namni reporti lama godhu namni san hin beekamu maqaan isaa. Ni beekama tiktaakni ma yeroo taktaakni. Ni beekana mana irratti gubee bar. Yoo beekte Gainama ustere manti. nuti mire notification email irra si fide nama report godhe nama Barbaadu hunda akkan hin dubbanne ifi godhaa bar. Gizee namni isin jalaa use waan isin sodaati isin fakkaata. An wallahi wa billahi sodaa hin qabu jara keenya. An sodaa sin beeku yoo wali cabsu taatis wali cabsina gabba. Report godhaa yoo barbaadan. Haydiina Oromoo meeqaatu jira ani maaliif report irratti gootan? Warri nu galcheettan isinin galchaa rakkoo miti. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee beekaaf callisa isinii galee miti beekaaf callisa. Yoo narraa dhorkitan ummata tiktaakii xiyya narraa gubaa jiru ummata ammallee wanni jechuu jiru kan narraa dhorkaa gabbaati yoo narraa dhorkitan dhugaa dubbachuudhaaf. An nama hin tuqu namatti hin gahu jechuudha. Baalagee faanas akkan itti walii galuun hin beeka jaacaaluu hundeessaa. Akka isinii walitti itti walii galuun hin beeka karaa saniin hin deemaa jechuudha. Adaba goradhaa dhugaa dubbachuudhaaf. Obsi daangaa dabaree jira amma fa'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra jira jirtan wanti sanu maayikii irraa nan gafite. Ati maayikii ya dhaggeeffadhu hin dubbatin kana booda. Kana booda waa takka hin dubbatini Oromoof dhiisi. Dhageessee Oromoof dhiisi ati waa takka hin dubbatini dhimma sirraa qaban Oromoo kutaa kudha takka haasiif gaafattu caljeetaa deebisaa eeggadhu. Maaliif dhimmuma kanaa hin barre jechuun waan itti sirra gubu jiraniif atis hin barre nutis hin barre waan ta'eef mukki waan jabduu jira mukki waan takka jiranii adda baafannee san booda rakkoo isaan sirraa qaban san eega dhageesse booda furmaata itti kannine yoo isaan kana dhiisi janis san dhiiste yoo hinaaffaa taates adda barraa itti dhiisi kana booda dhiisi. Maala baay'isaati wanti sinaan jaan noonoo as biratti munuraa kiyya dhaggeeffadhu bareeduuti jira. An nama waan takka laalee hojjedhuu fi laalee dubbadhu anusii akka horofattiif keessaa takka waan hin haasa'u keessatti waa balleessee hin beeku waan tiktaakii kanarrattis feesbuuk irrattis maaliif itti aadeen dubbadda. Wanni kun nama mufachiisaa saba mufachiisaa nama wali buusaa ganda wali buusaa jeetiin dubbadda waan hin dubbadhu jechuudha. Isinii galee ani nama ifitti amanu waa balleessee hin beeku hin balleessus. Sigal ilmi namaa ni dogongora garuu dogongora kiyyasan waan akkana guddaa anqa tiktaakiin irratti guban kana waan hin balleessee hin qabu jechuudha. Isinii galee ani dogongoru jechuu barbaadeeti miti. Garuu haa gubatu rakkoo miti gubachuun maaliif bikkan deemutti ammas gubu jira ammas maali hoo maali rakkinni isaanii? Maakii dhaggeeffadhu. Laal dhibba takka haa gubanii wallaahi naaffaa keeti. Sitti hinaafan malee waan takkaa miti dhaggeeffadhu. Maa tokkummaa Oromoo lalistaadha. Ifi sabboonummaa dhugaa hin qaban gadi dhaabbachuu hin qaban waan taateef sitti hinaafan dhaggeeffadhu. Gad deebisanii afran qalloo fi ituu fi humna keessi galchuu barbaadan. Lola qabalee si naquuf deeman. Taasuma harka kan nitee dogoggortee lola qabalee isaaniif hin seenin. Naasitti himaa. Lola qabalee si naquu deeman. Lola Oromiyaa dhiisanii dhaggeeffattee. Takka waan sirraa irrisan hin qaban. Oromoon ta'e boru si jaalatti, arri si jaalatti, iftaan si jaalatti. Kanallee guban si godhan. Wallaa Oromoon maakii biyya si jaalatti. Wallaa fuula si bituuf takka wanni si bira jiruufi miti. Boru hoose boru sirraa guban amma si godhan. Yoo dhibbi takka si jaalate dhibbi takka si jibbuu danda'a dhugaa. Maaliifuu fedhee gandummaa warri leellisuu hedduu jira waan taateef. Kanaafuu habba takka qabilaan habba takka miira keessa galtee isaaniif gadi hin cabin wanni isiin jootana. Ummata sammuun qabna ummata shanyummaa irratti shanyummaadhaan bilisoomuu barbaadu. Ish wasaka. Iddifumee huninaati wallaahi akka dhugatti na areekamarra wallaahi. Tas gabbaay baasuma walitti gadda lubbuu obsi. Akkasii maayikii teenya bareedduu teenya Oromoon tasi jibbiturra tasi jaalattuturra baay'eedha. Warri si jibbu hinaaffaadha. Osoo nuti olin bahin akkamisiin nu bira kutteedha. Iddoo takkaatis manni kiyya kuni Haarooyyee. Kootu seen obboleessa biyya. OMN ta'ee jira. 500 guutee jira. Iddoo ati jettu kuni sitti dhaga'anii sitti hinaafanii. Mutirra kaaddaa namni olseen jira. Ay. Mutirra Haaroo dubbatu ayyee Jamaalesh. akkasii maayikii tiyyaa duraanis quba Oromooti kan 500 600 godhee silaa akka ati Oromoo hojjettuun akka ati dhaabbattuun akka ati maqluuqaatiin akka namni si daawwatuun har'a silaa nama miliyoonaa ol qabu taraa baay'ee sirraa gubanii waan kana ol ka'uu
hogguutti qishoo oliin qabatte duruu lafa sitee bisanii hogguutti qishoo dhadhaabbattee daaddee itti duruu jilbaansee oofanii subhaanallah yaa oromoo subhaanallah. Akka kuni gaarii miti dhugaa rabbii akka kuni gaarii miti akka oromootti islaamiti yoo tunqaata kooloo miliyoona seente maal mee isirraa guddanii maal harkattan obboleeyyan kiyyeen maal oromoo mee isii qaqqabdanii maal harkattan rakkoo addaa warraa qabaattan mishiyoon tun intala oromooti obboleetii teessanii koottaa gaafadhaa. Kuno artistoota kanaa jiru warra kaadnaa maamu warra mata babal'aa mata qaqqaalii kanaa jira itti himaddaa. Isin yoo isin jalaa dubbachuutti dee isin tuffatte dhala guddaa nu tuffattee ajaa jirtanii warri yoo maayikiin isin tuffattee gartee waan irraa haajaa qabdan san jettee oromoo qabdi gaafadha gaafachuu dandeessa. Akkanuma lafaa baatanii irra butuun akkasii kanaafuu oromoo amma isin tana booda maayikiin hin dubbattu maayikii harkaa fuudha waan kana maayikii harkaa fuudha dhimma maayikii baraaf maaliif akka irra guban rakkoo maayikii bira jirtu gaafadhaa oromoo isin walirratti hanga namni tuquu nama eegina warri kanatti maayikii irratti zaadii damee afur irra gubu kun wallaahi sila arke makiinatti daakee baharatti dhiiga isii lafee si namni argu hin jiru wallaahi dhugaa rabbi isin galtee kanaafuu hubaddaa rakkoo isii hubaddaa rakkoon tun rakkoo jajjabdu rakkoo cimtuudha rakkoo namni jalaakkisee laaluu miti waan irraa qaban hubaddaa oromoon kutaa godha takka maayikii irraa waan qabdu oromoon hubaddaa saba isitti yoo isiin kaballeessitee taate saba isii maayikiin achi baatee dhiifama haa gaafattu yoo rakkoo dhiifama nama gaafachiisu taate yoo ammoo rakkoo dogongoraatiin itti aaran taate isaanuu dogongora qaban san dhugaa walitti himanii hojii deeman yoo oromummaa jijjiirradhu deemiiti Tigree fi Amaara galii rajaan hin taate malee nama akkanaa kana silaa Amaarri amma ol fuudhee mata irratti hin deema yeenyaalii jeniini isin nama keessan xiqqoo isin keessaa ol ka'ee deemu gaqqabu ijjadatti walumaan ukkaamamnaa arakaanne kanaa kun isin barbaachisu sanattalaa sammuudhaan yaadaa dheeressaa gabaabsitanii waan laalinaa billaalee oromoo kanaafuu miciyyoota nu harkaa Amaaratti hin galchinaa Amaarri fi Usiraan guddee jira. Wani raagala toomii asirratti waan tokkoon dubbachuu barbaadan dabalata. Jamaal tantasiifin deebisaatii harka hin qabu. So ani waan dubbachuu barbaadu maali beektaa amma fakkeenyaaf reefu tarkisee mana kiyya keessatti bu'aa haasofnu nama eegaa tun ilaalu ture yoo dhugaa haasofnu nama dhibba lama ga'ee jira dubbadda gaa ga'ee hin geenye thank you amma xiqqaa kana keessatti isii bira nama eegaatu jira amma. Dhibba afur ganaa akkumallee seenaa duuba namni kana argu akkamti garaa nu guban isin jira maal taatan akkamti garaa hin balbal bar garaa gubachuu qaba nuti maaliif isii caalaa hin daleenedha sartee hojjattee garsiisuudha kan hin beekan walirratti gubuu osoo hin ta'in hojjedhuuti mul'adhu ammaaliif namni 100 fi 200 laalee miti kan asirra haasoo barbaadan ishee maaliif 400 laala 500 maaf laalaa miti ammaaliif na laalani 100 fi naqaan moo namni 20 maana laala ishee namni gartee 20 maaf laala jee hinaafuun qaboon kuni hinaafa yookaan moo wal gaccabsu yookaan moo akka gartee namni ol je'ee hin dubbanne wal gochuudha kun wal qancarsu isin galee waan tokko isin maali TikTok kana gubarratti TikTok tunu fayyadamu jira moo luutu TikTok itti fayyadamu jira naan galleen osoo silaa TikTok kana itti fayyadamtani bakka guddaa keessan TikTok itti fayyadamaan jirtan TikTok itti isin fayyadamu jira karaa kamiin walirra gubuudhaan wal balaaleffachuudhaan wal abaaruudhaan amma waniraan dubbachaa jirti yoo mucaan torkana qabaate nuti hima ni dhanna yoo maraatu qabaate ni dhanna takkatee teenya waan kun hin jiru yoo kana achi wanni waan walirratti gubdaniif maali harka inni keessan wannummaan wal jala deemtanii histummaa miqanyummaa walii yaaddaniif maali yaada maan oromoodha maal jechuudha mana kiyyaate mantana amma TikTok kanuu itti fayyadamuun torbaatu keessatti guyyaa tokko guyyaa lama seenaan sanuu useetuman iyyeetuun keessaa deemu kunuu amantana jamaaluu naalloluu jira kam daawun jee ajje baga lole mirga isaati anuun seenu TikTok irraa an gartee nama TikTok irra taa'ee haasa'uu miteen jamaal asuma deebisaa qayyasii kannaatiin jira an gartee nama jibbusii miteen. I'm sorry, brother. It's okay, come down. Ati dubbachuu dinnaanii galsibuu seeni namaaf carraa laachuudhaaf jeeti malee ani yookaan hambeenya biraa qabaadheeti miti yoo barbaade abbaan barbaade riippoortii gochuu danda'a yoo naan hambeenya qabaadhe yoon badii qabaadhe badii kiyya garuu natti himiti
akkana kana maaki ati akkana kana yeetiin badii isheedhaatti himee arra booda waan kana yoo itti deebite riipootiin si godhe yeetiin itti himaani akka nama tokkotti. Garuu ishee duubaa waata kan dalagu. Ishee duratti nama gaarii ta'e ishee bira waan dhufu nama gaariidha. Ishee duubatti garii waan biraa kan itti yaadu yoo ta'e kun egaa akkam jettan Oromoomaan tuni akkamillee reefu tana tokkummaa jechaa turre bara. Walumaan tokkummaa jechaa turre. Waan isin goote himadha as baati warreen gartee riippoortii gootan. Waan isin mucoon ture isin balleessite obboleettii teessani daa'imni teessani xiqqoo teessani yoo balleessite waliin gorfanne. Namni maayikii irraa dhimma qabu rakkoo irraa haa ibsatanii rakkoo isaanii. Namni rakkoo irraa qabdanii aara itti qabdan takka dhoyitanii ol baatanii akkana nu gootee tanaa fi rakkoon sii tanaa jettanii takka dhoyitanii ol baatanii yaada keessan kan dattanii jechuudha. Yaa seet kootaati madda. Nichi keessan as jala jirtan. Akka kiyyatti rakkoon isii irraa qaban irra guddaan isii waan dhugaa dubbattu. Ani isiis hordofaan ture waan hin hangaan harketti. Yeroo hedduu dhugaa Oromoo dubbatti, dhugaa Oromoo quuqama Oromoo keessa jiru dubbatti, dhugaa Oromoo san walqixxummaa saniin dubbatti ni falmiti, gurra tokkotti falmiti, karaa dhugaan jiru saniif falmiti. Namoonni keenya immoo irra guddaan diinoota, amma warri akkas isii godhu irra guddaan diinoota. Malee warra sabboonotaa fi quuqama Oromoo qaban isiin irraa wanti yakka ni yaadan jee yaadu. Maaliif isin mirga namaatiif isin dubbachuu jirtu? Sigalee waa'ee Oromummaa jabeessuuf, waa'ee Oromummaa faarsuudha. Kun adawwiitu itti bitamee yookaan Oromummaan teenyaa wata diina taate hedduun cinaa jira waan ta'eef isiidha malee isiin gizee hunda nu biratti jaalatama qabdi. Ana akka kiyyatti kabajaan qabaa. Maaliif mirga keenya kan nuti dubbachuu dadhabne hundaas baatee dubbatti, waan nuti dubbachuu hin dandeenye hunda dubbatti. Nuti warri biyya keessa jiru dhaaludhamaadha. Isiin garuu as baatee koonfidansiidhaan dubbatti. Kana adawwiitti ta'e. Irra guddaan warra kanaati adawwiitti ta'e Oromoo teenyaa deebii ammaasis inaafa maisiin Oromoo bira fudhatama qabduuf nuti bakka guddaa qabnaa fi jaalalaa fi kabajaa guddaa qabnaa fi isiin intala teenya xiqqoodha. Ammaasis nama Oromoof dubbatu hunda nuti ni jaalanna waan ta'eef kanaaf isaanirraa immoo nuti bakka hin qabnuuf isaaniif tanaaf inaaffaadhaan isiirratti waan akkasii akka yeroo hedduu yaadan namoota ol guddatu hunda gaqqacabuu barbaadan isaan. Ammoo gaa nuti immoo hanga dandeenyutti yoo isaan asiin dhaamsanis nuti asiidhaan isii cinaa jirra jeetii yaada akka kiyyatti. Saartuu rakkoon isaan irraa qaban. Waan tokko jecha tokko qofan dubbaddaa kana booda isin dhaggeeffadhaa. Jara keenya dhaggeeffadhaa. Ani maayikii tana wallahi akka ishiin gartee kaayiroo jirtu sin beeku ture. Garuu har'aa miti osoo tiiktookii kun hin banaminiin ishii feesbuuk irratti ishii beeku. Facebook irratti waan isheen dareedu waan isheen hojjettu akkuma tana saartuun dubbattetti dhagaa jirtani akkuma isheen dubbattetti ishee beeku waan isheen barreessitu waan isheen dabarsitu waan isheen haasoftu hunda Facebook irratti nama har'aatii miti jechuudha. Nama har'aatii migizeen siin jiru umrii haasawaan jiru ani umrii tana keessa teessee waan silaa nuti dalaguu qabnu akka gartee aktivistii maarree jaan kana san dura warra gartee dabree quuqama sabaatii fi gartee haaloo bahawus waan hunda hojjechuudha. Warra haasawaa ture keessaa tokko ishiidha. Isin galee garuu har'aan tana tiiktookii kun fideetii wal nu qixxeessee nu hundaa'u bakka takkatti waliin nu fide. Alhamdulillah rabbil alamin chaayinaadhaaf galan galu. Chaayinaadhaaf. Teeko chaayinaa harreetti jedhee nyaatee fitu. Humar kan qabu. Harreetti nyaatanii. Harreetti nyaatanii biyya keessaa. Kanaaf mee mucoon tuni jabaadhu jechuun ni qabdammoo. Irratti gubuu qabdanii aboo rabbi sinaa guba addunyaa kanatti wata kasin hin jawani. Tokko kanallee yoo guban ana akaawunti kiyya gama kiyya wallahi anu tiiktookii ittiin fayyadamu ana si kana akaawunti kiyya kun nuti fayyadamtaani. Mee gubanii hafitanii hin danda'anii mee dhiisaa wal gargaaraa laal wal utubaa obboleeyyan kiyya wal cinaa dhaabbaddaa ammaan tana silaatti qasho malee osoo silaa Yaa dhageenya. Maakiin intala teenya maakiin obboleettii teenya maakiin tuqaamuu hin dandeessu tuqana warri jettan takka takka ofa barreessaa namni 300 waatu as jala jira. Yaa Gabaadha tokko barreessaa. Koppilichi sheer godhaa biyya naa obsi carraa tara takka naa kannaa. Akkaawunti qoy kan infitadha baabaa kiyya. Ni infitadha. Tokko barreessaa. Maayikii bira dhaabbadhaa sheer godhaa bakka hundatti. Wal bira dhaabbadhaa
takka tokko hundi keessan thank you galatooma unola lakasiral oromo tinya kas konola nama dibasa di fi watu as kasi jira takka tokko complain ki share godaf kanu ni guddifna borus khana cala guddifna raguban cala ni guddifna famas ayatu fi dero Okay, galatoma malal jara keenya nuti oromo maalin beenen beeta maalummaa miidiyaa tokko fakkeenyaaf namni tokko follower baay'ee qabaate yoonii fi follower keenyaaf kasaa garaagarummaa qabaate miidiyaan namicha kanaa kuni oromoodhaaf qabeenya ta'uun nuuf hin galle maaliif jennaan fakkeenyaaf akka oromootti rakkoon nuti saba biroo waliin qabaachaa turre rakkoo miidiyaati. Egaa rabbiin amma tolchee pilaatfoormiilee adda addaa kanaaf fidee miidiyaa televezyiinii adda biroo hin taane miidiyaa personal miidiyaa kanaan sagaleen hawaasa keenyaa rakkoo ituuf lakka simiti complain share goda complain goda follow goda rakkoon hawaasa keenyaa furamaa jirti furamaatillee jirti. Nis ni furamtiisi fakkeenyaaf akka oromootti tiktaakeroonni follower baay'ee qaban akka oromootti itti himadhaa yoo nuun jaan tokkoffaa kan maakii himannaa kan lammaffaa kan nama nu bira hin jirre egaa dubbachuun hin ta'u nama ijoollee baay'ee himannaa jechuudha. Ijoollee followeroota qaban waan gama amantiitiin gama sabaatiin gama biyyaatiin gama asli mubarak ayumas hemi mucaa Dubai jiru kan Nasri anole amanna okay ala shawra kon kabonin beha Mansuri Maki Oron Nasri anolen asli Dr. Aslin Dr. Abdusen jolen Cairo jiran kun ready adamin jolen urri biye khesa biyala jiran namonni baay'een jechu warren follower gurguddaa qaban sagalee hawaasa keenyaaf ta'aa jirani sagalee rakkoo hawaasa keenyaa bira dhaabbachaa jirani yeroo hawaasni keenya beelaawu yeroo hawaasni keenya rakkoo nageenyaatiin miidhamu sagalee tahaafii turan amma tiktaak kuni yookaan miidiyaan kuni kan nama dhuunfaati moo kan hawaasaati gaaffii jettu qofa akkanaa deebiftan barbaada lammaffaa amma fakkeenyaaf akka habashaatti tiktaakeroonni baay'ee jira follower baay'ee qaban mee akka nuti yoo amma fidega nama kana tiktaak nama follower gurguddaa qabu akka oromootti ilaalcha namaa laallee yookaan waan biraa takka irratti xiyyeeffannee waan gandummaa haa ta'u waan amantii haa ta'u waan akkanaa kana miqanyummaa akkanaa kanaaf jennee miidiyaa kana riippoortii walirra gumnu if miidhu jirra miila if jalatti yookaan muka gubbaarra baanee if jala muru jirra moo akkamii waan jiru xiqqasho silaa itti yaadnee gaariidha rakkoo jirtu ol baanee tuma sooshaal miidiyaa irra taatus hara keessaatiin taatus rakkoo jirtu walii mannee rakkoon jirtu akkasii furamuu caala malee. Gista intubore gista kanee intubore. Maki yalta ka dinkisaa gashame dinkisaa dabalaa zala jira. Dabalata kaita si qaba. Dabalatan qaba. Waa'ee miidiyaa qabte. Akkasii ma jero. Yaa adinaan kiyya waa'ee miidiyaatiin kaase. Laal wallahi lazim waa'ee miidiyaa kuni hangamta akka gartee inni dhiibbaa hawaasa tokko irratti uumuu danda'u. Hangamta akka gartee inni effect waan takka uumuu danda'u amman bareede. Wallahi lazim maaliif jee laal siitu kaase dhuga waan kana nin dubbadhiyeetin dadhaben garan tana mee jara keenya laala tiktokii kanaan hedduu takkan tuffachaa tureen nin tuffadhaani waanuma gartee as gubbarra ta'anii silkirra haasa'uun kana feesbuukaa fi hunda nin tuffadhe tureen maaliif jennaan qabsoo akka hin beekoon qabsoon an beeku hidhatanii ajjasanii duuka kanuma kan hin beekoon kan hin barreessu kanumaan garuu mee obboleessa kiyya ammanta maal jee mee dhaqaati jala deemaati laala warreen gartee tiktokoroota maal janga warreen maal jettan tiktaakeroota akkasuma tiktaakerootaa fi warra yuutuubii irra dalagu hunda dhaqaati laala jala isaanii deemaati sa'aa takka keessatti namni akka isaan daawwatu garuu waan isaan dabarsan maal hammeenya oromoodha cakkaanyummaa oromoodha yookaan immoo oromoon akkasii gaxaantummaa oromoodha dadhabina oromoodha oromoo maqaa balleessu oromoo xureessu kanarra dalaganii jechuudha. Nuti duuba miidiyaatu nu fayyadamu jira moo nuutu miidiyaa kana fayyadamu jira waan jiru sammuu keessa jiran. Eef akkas ta'e lakki
ميديا نوتين فيدمو اتفيدمنا يو خجتن تاتي اتفيدمنا مالي في بلوك نغوتن مالي في غرتي ريبورت نغوتن مالي في سغالي نوتي امت خجامني تانغزي جنو وغا بوروني بيلو وغا ارسين بيلو وغا ولغا بيلو وغا هررغن بيلو وغا غباني دبنو مالي في ريبورت نغوتن ري إيغا إسانو غجاتو كوغساتي وانتو كونسيني ماني والله لازم ومتى جرا خنا هو جل جمتي يوني فلالته غجاتو كوغسات نما غرتي واتا كامبين أسقبواني 1.2 مليون ولا كمان جتو يو خرا براتين سخدي نوتاتي نوتيمو اوفرتي اوف سكالا جرا اوف غادي اوف التهينيتي اوف سكالي والسكالي اكاتا سوسون ولا لي واي ميديا خان هابر انو يا بوليان كيجا ولا ريبورتينغ ورينا ورا ريبورتينغ ورا مبر هدو تجرا ورا اس بيسي ارمس ورا معلومات خيتكيس ورا انيما خيتكيس ورا غرتي اكاتا وجتيس هندوبني سيغالي اكاتا في جيبوت ورا سيغورو اسان رت مالي ديتي ريبورتينغ وني اسان مال ديتي اسان جرا دمتي سبورت غوتي سان ما سبورت غوتي سان بوليس كي جسير كان فرديتي دي فما سوري توفي أدنان كي هنگفا خي أبشير ركون كابو بكتنا دابت دابت شوفي بكتنا كابو مفركون كابو نو ميري كسن I'm so sorry يا مالف ندقا ما كمالي تيك تاك ما خان ميديو ما كان نمني ولي ناسا وخنا تو بكتا كانوا في دي مالي أتي نما كنا چايا تا كتاين يتي artisto تا هنگفا خي ستي ورلكا ماني سو جنتاية دو بچوفو نينغ مدمالي بكتنا دابت دابت شوف نتندقامو anyways أكسي أورموتي مال سيتي nama tokko kan personaalii namaa san jalaa gumnee isa miidhuu caala miidhaan guddoon akka sabaatti miidiyaan san gubachuudhaaf miidhamu hedduu nama miidha. Maaliif jennaan miidiyaan namni sabni tokko kan miidiyaan qabaanne tiktaak maakii kan 500 fi 20 fi waaqa budhiisi anuma kanaahu tiktaak xiqqaa kan oona raagubdan hedduu miidhamtan. Maaliif jennaan isi wajjin ol bahee isi wajjin aayidiyaa kee sheer godhuudhaaf hireen harkadhu miidiyaa irraa nagalchuun nama biraa nama fakkeenyaaf xiqqaattullee yoon akka nama guddaa ta'e nama gorsillee yoon nama xiqqaa ta'e gorsa namarraa dhageeffadhallee namni tokko ni miidhama jechuu. Oromoon hedduu karaa miidiyaa kanaan miidhaa waan qabduuf karaa miidiyaa kanaan walirra bobba'uun hedduu rakkoo guddoodha. خرا ميدياتي ورا رب بور ركو جرتو خيسا ولد دفنيتما لكي اتي ادنان كنا لكي اتي هارو كنا روبيرا اكس اندلس اكسي سارتوس مايو اكس منيرا ماكي اكس جنت جمال جنة والغورسني ركو جرتو هاساوام فرو چالا هركا ور رب بونتون ميدا غدا قبدي ور رب بون فايدان قبدو تيك تاك ماكي دبون انتهو تيك تاك ورا تيك تاك روتو فلور غرغدا ورا ساغالي आवाज خينيا املا لامي نمن خينيا سوشال ميديا خنا سوشال ميديا نو فايدما جرا ما اكوار ريفو ادنانجي سوشال ميديا نو فايدما جرا مال سوشال ميديا فايدما جرو مال سوشال ميديا بك برنوتر اركتني بك irratti hojjetanii jiruu fi illee jijjiirani amma tiktaak kuni waa hedduu qaba jijjiirama hedduu namarra dalagatu tiktaak keenya akka nuti beeknutti oromoon bakka namarra arrabsu suuraa namaa garagaltu jala baay'annee dhayne Kalian jauh gisa namni reporti nama kudu namni sanin beka umakasa. ni beekama tiktaak ni ma yeroo tiktaak Okay. Oro maki namoota san makasa ni nubasi samboda. Nin beeka nama narratti gubeebar. Yo bete tu. Gainama ustere mati. Nuti mire. notification email irra siif de nama report godhe nama san nubasi yo khayo wanete no Abdaan nu baasu qabda waan kana wanni keessan beektaa nu fayyadaa ture waan ta'eef waliin qabna wanni keessan accounti personali khayti miti barmaki accounti keessan si'atu nu fayyadaa gandaa fi gosaa wal fixuudhaa fi miti saniifuu ani namoota himuun yoo yaa'ii kaasee malee tolan kaasu jee waan yaadeef namoota himuun barbaachisaa miti. يا فيادي
Adillee namallee namoota waan san dalage abaloo jechuu sin barbaachisu waan siin ja'uun yaada isaanii qaba akka nama takkaatitti lama irra deebi'ii ammallee irra deebi'eetiin siin ja'a. Tiktookii san irraanfadhu balaadhaan sirraa qote balaa gubate akkasii yaadi wallahi lazim inshallah tiktookii fee akkuma atuu baantu atuu maakiidha so boru sii guddate bakka san caaluudhaaf tiktookii amma qabdu kana yookaan